waan si gaafadhe Yesuus qaal baqaal direct speech ani ilma namaati ani nama jedhe moo hin jenne eeyyee jedhe hin jenne naan jedhe. Hin jenne. Okay siifin kana dhaggeeffadhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu hin jenne jedha. Jedhan akkanuma kijiban. Kanaafin akkanatti dansa boonsaa gaarii miti. Wangeela Yohaannis isin argise jedhan itti qaqqabeen isin agarsiise hin jenne jedhee miti. Ani yoo Yesuus ani nama hin jedhin. Yesuus Kiristoosis jedheera ka jedhu baasi. Dhaggeeffadhu. Kuno. Bane wangeelni qabdaa mitis. Baneera yaa bane ilaalaa jira kuno. Okay, goobas. Good job. Akana walii galaa. Amaariffaan qabaa sii dubbisa oo barbaadde. Boqonnaa wangeela Yohaannis 5:30 jettee jechuun. Ani wayin Oromoo ani waan isin jedhe maal Oromoo. Yaa sii gara koon qabani. Maana itta Amaariffa wangeela Yesuus Kiristoos wangeela Oromoo lallabuu ture moo Amaariffa lallabuu ture sabaqi afaan Oromoo na ergan Amaariffa miti ani. Aywa dubbisi. Maanatti ani Oromoon qaba. Hay. Dubbisi bakka kalas. Sunaachitti waa biraa jedha kun ati bakkeetti jetteetti waa biraa jechaa jira kanas naari nama. Mira keessa seenee. Anaafeti Oromoo taane anaafeti maal Amaariffaan nu dugoodha anaafeti Oromoodha. Rakkoon qabu dubbisi ani rakkoorra afaanirra. Anaafeti Oromoodha kalas. Anaafeti Oromoodha mi. Ayi yoo ni manyaati. Rabbi yoo si uumu Oromoo godhee Oromoo Amaara. Oromoo godhee noome. Kaan godhee si uume. Oromoo godhee noome yaa. Oromoo godhee noome. Mee baasi yaa Abu Muazin Oromoo godhee uume jedha. Amaara godhee noome. Amaara godhee uume jedhaare. Amaaraan godhee nuumne jedha. Baasi mee macaafa keetirra. Waa'uma sabaa kanaayyuu jira macaafa. Macaafa keetirra quraanarra jira. Amma waan Amaara acha kan. Saba kanaan si uume jedhee jira. Okay si dhaggeeffadhu. Kanallee naa baastachumaan hin dagatin kan. Akkana jedha Yesuus Kiristoos. Ani dhugicha isa Waaqayyoo irraa dhageessinitti meera. Eenyu irraa dhagee dhugicha Yesuus? Bakka kamitti jechaa jira boqonnaa natti himte irratti waa'ee kanaan jiru. Boqonnaa 5 lakkoofsa 30 waa biraa jedha. Obboleessanii Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 ilma namaa kan teensi kan nu deema. Boqonnaa 8 lakkoofsa 40 qoysi baasashee. Boqonnaa 5 lakkoofsa 30 jettee dura. Difama afaan kiyyaa nama cufaate. Ni Amaariffaa sitti bakka. Yesuus Kiristoos ani nama hin jedhu asittis. Jechi Yesuus Kiristoos ani nama hin jedhu kuno. Niin dubbisaa dhaggeeffadhu kaa. Dhaggeeffadhu. Baasa kana hojjuma laala. Aboo dubbisa baafadhu Amaariffaa kan kee. Ani ilaalaa jira keetillee baasitti Yesuus Kiristoos ani nama jechi jedhee bara. Niin dubbisaa dhaggeeffadhu kaa. Soobduu ishee baasi. Na dhaggeeffadhu kaa. Wangeela keetii soobduu dheetta feete. Ani dhugicha isa Waaqayyoo irraa dhageessinitti meeraa jedhe. Eenyu irraa dhagee jedhe dhugicha Yesuus? Yesuus Kiristoos ani nama ka jedhu baasi. Aboo dubbisuutiin jira. Ani nama jedhu baasi aboo maas. Niin baasa kun itti dhufuutiin jira. Siin gaafachuu jira. Bar suuta jedhin jajjaa. Fidii koo jechuma sana gaafaan suuta ragaasuu akkanumatti firraa ka'u jetteeti waan inni ce'uu feeta. Meena dhaggeeffadhu. Waa biraa dhiisitiin kanuma baasi waan nama siin jedhe. Niin dubbisa jecha hunda takka dubbiseetiin boqonnaa naa dhumattu. Waan siin jedhe. Eenyutu ani dhugicha kan jechuudha kun eenyu? Ani maalicha? Amaariffa lubbuuf Amaara itti abbooti. Okay, Amaaranya okay Yohaannis Miraaf 8:40 laa deemi dubbisi takkatti dubbisi Amaariffuma sana. Dubbisi siin gaafadha. Bani. Dubbisi kaa. Dubbisaa jira akkoo ani nama ka jedhu jechi takka hin jirtu. Ol fuudhi sagalee ta'e dubbisi uummata irra dhaggeeffannaa. እሺ ነገር ግን አሁን ከእግዚአብሔር እየሰማችሁትን እውነት eenyu dubbachuu jira? Calqabarraa kaasitti abbaa dubbatu eenyu dubbachuu jira gurbaa? Nama dubbachuu jiru kan beekne asiinatu eenyu dubbachuu jira boqonnaa tana? Okay, Yesuus dubbachaa jira. Okay, fufi. Thank you. Akkas dirqitti kana deebista funyoo qurquritti. Yesuus dirqitti miti. Yesuus Kiristoos ani dubbachaa jira kan jedhu fiditi. Ati Yesuus Kiristoos eeyyanii jettee Yesuus Kiristoos dubbachuu sana namoonni isa sumarraame. Fadhu Abuu Muwaazii fadhu garteessi abbaan fadhaa dubbatu. Eenyu dubbachuu jira boqonnaa kan naayime eeyyee nama dubbachuu jirati. Hin beeku jii takka. Soddomii sagalirraa oli hiiqiti dubbisi eenyu fi eenyu akka waliin haasaa jiru si mul'isa. Soddomii sagalirratti eenyu ani kan jedhu kun seexaana moo Yesuus? Ani kan jedhe kun
eenyu? No, soddomii sagal irratti ilaalaa jirta. Lakkoo soddomii sagal achuma Boqonnaa kan soddomii sagalii afurtamirra eenyu ani kan jedhu kun inee kan jedhu kun eenyu? Ina abbaa dubbate baruu barbaade. Ingiliffaa baasee agarsiisu? No, isuma Oromiffaa sana irratti soddomii sagal irratti deebisanii aamoo galcha. Aboo ati hanqalallee wallaalte ani kan jechuun boqonnaa 40 kanarra kan dubbatu jiru kun eenyu? Okay, amma dhaga'iitiin wanti ekkosii himaa jira. Soddomii sagal irra jira. Wali dubbachaa jiru ergaan kuni warra soddomii laala rakkoon kee kana abuu maal dhaga'i abbaa dubbatu barbaadeemi soddomii sagal irraa yaanni jiru aga fudhamaatitti walitti fufee jira. Soddomii ja'a torba irra taa'e hayyee dubbisuuf waan akka uumaa bu'aan qabu eenyu ani kan jechuun qaamni ani jedhu kun eenyu siin jedhe namtichi qaamni kun eenyu? Yesuus immoo Seexaana immoo barataa Yesuus immoo Phaawulos immoo Yihuudaa. Lakki ani jechi ani jedhu iyyuu hin jiru as keessa. Jechi ani jedhu jira as keessaati. Ija kamisi mudhataa irra nama eessa laalaa jirti? Kijibaa naan jedha kunoo si garsaa qoy. Jechi anuma jedhu hin jiru anillee baasee si mul'isa. Kunoo laal. Qoy siin garsaa kunoo laal. Lakkoofsa 40. Kunoo laal. Lakkoofsicha na mul'isi akkana ol qabiitii yaa. Onisa. Lafa gabbuun si garsaa qoyye. Aywa, witi ilaali sirriitti atis. Illee sirriitti ilaali. Soddomii sagal irraa kaasii okay 40 irra geessi. No 40 irraa jedha. Ani kajoo kanaan si gaafa hin jiru naan jetta. Ani kajoo kun eenyu? Soddomii sagal irraa ka jiru kun yaanni eenyurraa eegalu kun. Ani hin jiru naan jette kana naade. Yihuudoonni immoo jedhan okay achirraa itti fufi. Gurba ati ani kan jedhu hin jiru naan jette 40 irraa. Ani ka jedhu jira moo hin jiru? Ena kuno macaafa kan kootirraa simuu aboo macaafa keessin gaafa nyaane Oromoodha Amaariffaa kan keessa middee malluun Oromoodhaani. La macaafa keettuu dogongora. Macaafni kun dogoggora jarana walii galle jechuudha dogoggora la macaafa. Kan kootirratti hin jiru laalaa jirta. Nagargin jedhee jira laala. Nagargin inee kamaan dubbis ayyaa Amaariffaa. Nagargin inee ka jedhu jira kun inee jedha kun dubbisi ka. ነገር ግን አሁን ከእግዚአብሔር የሰማችሁትን እውነት አሁን ከሰማችሁ eenyutu kadhage waaqayyoodhaan waaqarraa kadhage warri jedheesi soddomii sagal irraa argattan siin jedhe soddomii sagal irraa yaanni jiru addaan eenyu naa himiin siin jedhe boo gurbaa naa himiin siin jedhe maala boo namni gurbaa kan akkaan godhu eegaa dhaggeeffadhu amma achuma guutuma isaatuun dubbisaa dhaggeeffadha 35 irraa eegaleetiin dubbisaa dhaggeeffadha. Amma dhageetini soddomii sagal irraa yoo dubbiste argatta akkas dhaabbadhu oliin kutaa suma kana kijibsiisuuf hin deema. No, ani jibo wannan jirre naso. Macaaf naatti qabatte baay'ee dogongora garuu. Pheenxeedhaa mi pheenxeeti? No, pheenxeetti nama nuni. Pheenxee dogoggoraa mi macaafni kun? 81 yoo qabaatte isa. Pheenxee ni jirti pheenxee tokko naa fida. Isaan faana fidadha. Leticha. Al tokko garuu waa'ee waaqummaa Yesuusin hubachiisuu wangeela kanaaf irraa kaa'e. Wangeelli kun wangeela dogoggoraatii jedha. Ati pheenxee ortodoksii? Ustaza sagaleen koo jira? In jira yaa? Isa wajjin fixattee taaree natti nafaan haasa'uu dandeessa? No, haa fixatu ani koo maal haasa'uree ani wangeelli Oromoo wangeela Yohaannis tokko irraa haa fixatu jennaani anarraa dadhabnaan sitti godhe. Dhaabban hin gorre jechuudha. No, pheenxeedha himachuu dide inni ati ortodoksiidha inni pheenxeedha qoy pheenxeedha miti ati ticha. Leticha. Dhaabban gurbaa kana. Wangeelli kun wangeela sirriiti moo dogoggoraati? Wangeelli sirriidha ilaa ustaza. Ani amma wangeela 66 namanaa inni wangeela 81 manaa anaaf sirriidha. Sirrii miti jedha inni. Isaaf sirriidha ka? 81 ta'uu qabaa jedhe miti isa 81 baasaa fi kaa waan hin namanu. Isa anaa baasaa inni anaaf sirriidha isa namanu immoo isaa kenna. Hayyee atoo akkas gaafuma kana ka 80 takkaa sirriidha moo sirrii miti si biratti? Ila dhaggeeffadhu ustaza.
Ela jedha barin dubbatu. Abboo waan siin jedhe inni kun sirrii miti jedhe ati wangeelli Abboo samaanii waan handi siin jedhu 80 takka. Aboo deema seenurraati. Abboo waan siin jedhu dhaggeeffadhu. Deemaan naan jettaa miti. Fayyaan qabu. Oyoo waan dubbisa. Abboo naan jedha. Peenteen kun akkanuma. Ayyaa abeet. Qoyin dubbisa qoy. Takkaan fixachiisiti si biraaba nama galfattee abbaa barbaade gaafatta. Nin dubbisa abbaa barbaade miti. Naan dubbisa qoy. Abboo dachirraa hin dubbisa. Deemi wangeela Yohaanis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko duwwaa naa dubbisi. No, dhaggeeffadhu waan Waa'ee Yesuus Kiristoosii waa'ee waaqummaa Yesuus Kiristoosii isa si galchu si galcha. Na dhaggeeffadhu waan dhaggeeffadhu kana dubbii kana eenyu jee Yesuusitti akka Yesuus jedheen si galcha. Soddomii fi wanta irraa banadhu. Eenyu kunoo soddomii takkarraa si dubbisa. Gartee dhugaa birmaduuna. Yaada isaa guutuu hubachuu barbaade dhaggeeffadhu lakkoofsi soddomii wayii salphaadha calqabarraa ka'ii dubbisi rakkoon qabu lakkoofsuma tokkorraa dubbisi. No takka maalirraa takkarraa hin dubbisu dhaggeeffadhu soddomii dubbisi rakkoo qaba yaada hedduu irraa soddomii takkarraa dubbisa gurbaa.